namu jireenya gara kuma dabarsa jechuuf ilaalama atillee jireenyi mogar ante bichaadhellam sigale kee garuu namatti dhagayama kophaa kee dhiibbatte as ga'uu kee kun I am so happy baga wal barre baga keessumaanu biriyaa kiyyataatti baga nama sijaara si kabaju tokko ani koodhen gadda gizeeti mucaa kiyya fa'aa uffata aadaa ergituu fi yeroo ati soodaree kanatti oromoota naannaatu oduu kee dhagahu asirratti bonatti xibaartu ani ilmoo ani guddate dhugumaan ilmoo mangistii wayitise habar ilma mangistuu faayisee akka mangistiin tanarra biyya bulchaa ture mangeedha waan mangeedha si gatee bira Zimbabwe darbe se habarani qacaacinne kanallee wal fakkaatu gurbatti Mali bas gabe mangeerra amma mallisna wayu beyesus mali duru tirgeedha gaafa jettu jechuun akka oromootti nama darbe Itoophiyaa bulchaa ture barbaadee dhabe kaama oromoon Itoophiyaa bulchaa ture abiyyiin dura mangeedha lijiyyaatuun dhaqqabne ati kazaan mangeen kenna bar afaan oromoo dagate malee yeenyaanos oromoodha jaalannos jibbinus amma yoo fizikaalii ta'e kana qacaacina keetiif walitti fiduu fi haasa'e kee ani ilma mangistiiti jettu abbaa girgirri. Baga das jedhe raachuu jedhu dhugaa rabbiitti amsoo baay'ee fi gammadeera mukaan dassaalek. Shii. Galatoomee asliko. Ani baay'ee maal jedhee nama na seede. Waan himatan hunduu yeroo qaba jedhee nama naan akka kooti. Waan tokko dubbachuuf, waan tokko himachuuf, waan hundumtuu yeroo qaba jedhee nama. Amma fakkeenyaaf ani dur kana otoon bahee haasa'e namuu asirratti taa'u kun amma namuu rakkina baay'ee qaba. Namuu hundumtuu namni namni taa'ee na ilaalu hundumtuu rakkina baay'ee qaba. Amma asitti bahee dura otoon dubbadhe ofii boo'ee isaanis boosisuu ta'a asliiqa. Dhuga. Ani bonaasii bahee jedhee ani ofiifis nan bo'a isaanis boochisuu ta'a. Wal boochisuu ta'a. Namuu rakkina mataasaa ta'e qaba. Anis immoo gaafan bahee rakkina haasa'uu fi rakkina isaarrattis bo'uu ta'a. Ba'aadha jechuudha. Uummataafis ba'aadha. Ani maalan amana. Ani amma fakkeenyaaf ani as bahee namaaf ba'aa wayii rakkina wayii ta'uu otoo hin ta'in bakka isaan dhufanii itti bashannanan, bakka isaan itti dhufanii itti kolfan. Bakka isaan itti dhufanii waan sammuu isaanii jeeqaa jiru bakka itti irraanfatan ta'uun qaba jedhee naamanaan. Gaaf tokko yoo nan yaadadha gaaf live mucaa tokko faana taa'ee harmeen isaa duudina. Waa'ee harmee gaafa kaasu baay'een jeeqame. Baay'een jeeqame jennaan dhiiseen bahe laayivicha. Dafee na dhukkube maal jedheeniin cufee bahe. Amma garuu amma gaafan ishee sargu gaafan obboleettoo gaafan ishee argadhu bakka amma guutuu ta'eera. Amma seenaan koo kan nama barsiisu ta'uu danda'a. Kan nama miti amma seenaan koo amma jiru kan nama gaddisiisu miti, kan nama cinqu miti, kan nama irratti ba'aa ta'u miti. Garuu kan nama irratti abdii horuu, kan nama gammachiisu. Namni akka kan namallee barsiisudha jechuudha. Kanaafan yeroo kana eeggadhees asliiko. I think it's the right time. Waan hundumtuu yeroo isaatiin yeroo ta'udha bareeda. Dhugaa. Bareeda. Baga waan isin keessa dhugaa rabbi baga gammadde. Gammachuun kee na hundaa obboleettii kee obboleettii keenya obboleettii Oromooti because you are trident. Amma silkii haasaa turena itti maan ture asitti bar hundumti baay'ee si jaalatu suura kee faa post gochaa jiru kan koo wajjin godhanii baay'ee si jaalatu jedheen itti bi. Baay'ee baqa ankolfite like akka baqa Oromoon baay'ee si jaalata amma like seenaa koo dhagaan interviewdhaan waa'ee kee haasaa jiru naamin jenna baay'ee gammadde jechuudha. Baay'ee gammadde ishee.
amma live galu kooti nura haasaa ture. Ammayyuu amma otuman si faana haasa'u teekstii na ergite. Viidiyoo wayii ilaalte kan koof kan ishee suura godhanii isa post godhan argite TikTok irraa. Isa live irratti amma na ilaalaa turte. Maal akka jettu garuu hin beeku garuu si ilaalaa naan jette amma. Na ammayyuu teekstii na gochaa turte. Na yeroo dhiyootti immoo nan deema ishee bira amma ji'a lamaa booda ምናምን deemee ishee dubbiseen deebi'aa jechaan jira. Faransaay deemu wadda? Yaa ishee bira deemuufan jira amma almost processing hin jalqaba. Isiin dhufee sin dubbiftu? Isheen amma dhufuu hin barbaade ture garuu amma maastarsii ishee barumsa amma jalqabde. Okay. Bareeda. Noomaara koo. Jalqaba. Atillee dhaytuu isillee dhuftu waluma arguudha. Dhugaa Rabbi umrii keessan haa dheeressu. Rabbi ijaan wal sin haa agarsiisu. Rabbi maaddii keessanillee gammachuudhaan bakka tokkotti riskii keessanuu naannoo ollaa tokkotti sin haa godhu silaa. Jireenya biyya lafaati. Laafamni torgaa. Dhugaa ammallee Rabbi kana caalaa si haa milkeessuudhaa jedhu dhugaa Rabbi. Amiin. Dhugaa baay'ee gammadeen jira. Soddaan maalti gargaaru qabalee gaafa Faransaay deemu. Shittoo bitee si ergu. Ka faranjoonni dibatanii beektaa? Soddaan tifoozoo ana gaafa achi deemu ምናምን ጥበቃ achitti naaf haramadu nama qabatana. Kunoo asii simannaa siif goona naan jechaa jiru. Oromoon baay'ee biyya Faransaay irraa naa bilbile. Baay'ee kan si dhibu asli. Akka ummata Oromoo ani ummata garraamii addunyaa kanarra waan jiru natti hin fakkaatu. Dhugaa Rabbi. Edda gaafa interview sanarra namnumti naaf hin bilbilin hin jiru toon sin jedhee namanta. Bakka bilbilli guyyuma guyyaan bilbilama bakka. Raachuu ko nuti maatii keeti raachuu ko nuti si wajjin jirra raachuu ko kunis bilbilee maal siif godhu naan jedhu. Dhugaa Rabbiin sin jedha. Kunis bilbilee maal siif goonu ምናምን naan jedhu. Akkamitti bakka akkan like waan hundumaan irraan fadhe like dhugaa laphee koorraan gammade like I have bakkaani bicha baay'ee nama gammachiisa dhugaa Rabbi wanti jiru like dhugaa Rabbi Oromoo hundas ni gammade baay'ee dhugaa Rabbi ani amanuu ani hin amanne bar an kunoo erga duraan YouTube illee baay'ee ilaalaa yeroo wayii gizee girgirrii sanatti fakkaata. Fuulli kiyya adabame beektaa. Achiin waggaa sadii na adabanii jibbe yeroo hedduu gaafa biroo tokko $1,000 wajjin na jala gubate beektaa. Achumaan itti deebi'ee saayidaan argatatti sabskraayibii 30,000 moo akkas naa godhee hin gubate. Hindis. Gizee poostii kee argu naaf yaa jalatti arge beektaa. Keellee argee irra kaayan gizeeti Ingilizanyaa ምናምን ከራ ፖስት ጎተ ሶዳን ፂባራምን ቱነስ ቲክቶክ ረት መለይ ከራ ፌስቡክ ይከናኒ ፎሎን ዴቪስቱ ምናምን ጀሬቱ መብረት አለ ላይክ ይመጡ ቀቤታ ጀስቲ ወምቆ ሰማከናቲ አኩ ምህሪዩማቲ አኩ ነው ፌማቲ ተኮ ኢንተርቪው ጎራኒ ላለ ይሪያ ለዋን ተይም ሃፕን ታነ ወማ ዋኑ ማስረት ወሊና ሶግኑ ሃፈ ያሌላ አዲስ ነገር ምን ያመጣል ገርማ ሙቶላ ሳምቡሳ ቦሌ በዚህ ወጣ በዚህ ገባሙ ይረጀለ እንትን ይጎን ከገመ ይረጥነ ወጣ ኮንጎን አማ ግን ከዶክተር ናፊያ ዱብሱ ኮሜንት በረሱ አርከ ከረነተ ሰርጊ ወይት ቱረ والله ጋሌትሪ ሰርጅ ደቀ ዩቲዩብ ሰርች ጎረ ገመ ይረተነ ወንቲ ጉያ በረፈ ማድረግ ዱጋዳ ሞሶ ሀገዱ ማታ አይደገም አረ የሌላ ራቹ ነው ኩኒ ነሰ ወንቲ ግራቹ ነው ይችረት ለይቱ ከብራ ትሪያከ ከተለግራም በይቱ ከብራ ከስልክ ዳይሬክት በይቱ ከብራ እዚህ ጋር ከብራ ነተይ ማል ጉርባን ጋራራን ጉንጀ ኢረደበ ከና ሃራት ደገፈደ ማለደ ጠብ ኦማ ጎቹ እንደንደነ በጉማ ረቢ ጋማቺ ጀሬቱ ማጢስ ሲዳወሉ ለብስላ ቦሎታኑ ሲርገማል ወየቱም ጋሩ ኢንተርቪቻ አቲ ከሙሙረ መሰኒ ኢሳ ቲክቶክ ከትር አርገተ አካት ገጢት ጀስት ኦንላይን ረጅራል ኦማ ወኖ ወን ዳገነ ቤታ ፍሬ ከሰንጅር ወና ይችላል ሶኒ እሱማጭ በረበራት ምናምን ከናጅራ እሱማ ፍቱ ምናምን ከናጅራ ይችላል
Homa dhugaa nama ajaa'iba. Yoo namni kanuma rakkoo ofii dho'ifatee jabaatee rakkoo keessaa ba'ee gaafa argatee saba ofiitiin gaatetu iyyuu bareeda. Maaliif amma osoo fakkeenyaaf gaafa rakkoo kee kana himte miidiyaa kanarraa maal jira beektaa? Uummanni kun gaariidha beekta. Uummatichi gaariidha akkaataa isaan itti badaattu jira siigalee. Inaani hin beeka uummata keenya kana jalti akka keetirrizantii miti yeroo tokko tokko akka abbaa fi akka ilmootti waltumaa oola waan ta'eef maaltu jira beektaa? Oromoon rakkoo kee hin danda'u baay'ee gaariidha. Garuu amma osoo gaafa dura dhutu san nama waan akkana ta'u himtee har'a yoo xiqqoo wayii si qomatanii sirraa dhaban waan gaafa irratti dhuftuu sanii si tuqan siigalee. Amala akkasii hundaa mika warra gaafa rakkoo keessatti bira dhaabannettu akkasuma. For example amma namoota tokko tokko gidee dhukkubsatee fayyee deebi'ee Oromoo osoo waa hojjetu suma waa godhu waa dogoggore laale. Waan saniin si arabsa even nama dhukkubsatee gargaarame laale. Siigalee amma kijiba dhiisi jetta muraad. Dheengadda reedii maal gootan suuraa bara inni dhukkuba ol fidan turre maal kijibaan dhugaadha. Siigalee even anamma osoo na dhukkubee maallaqa waliin naa guuranii yaalame borutasa fakkeenya simaa hiriyyaa kanaaf wallolle. Ijoolleen kun hiriyyaadha waa baay'ee hojii dabarsanii jiran. Gaafa inni dhukkubu akkatti raajuu sagalee sii ta'ee si gaafachaa ture maal sii godhaa ture suuraa fi qabrii deemee isaan fidan jechuu si gala. Waan akkasii illeetu jira hunda caalaa tokkoffaa baga rabbi si milkeessa. Lammaffaa baga icciitii kee qabata. Si gala. Isa ani hunda caalaa kanis tolee kana si gala. Qabattee as gahuu kee kana wanni kan jiru namni akka naaf yaadin gaafa dhedhiise 300 baasee asirraa kolfa guyyaa tokko profaayiliin gurraacheffata. Harmee kiyyatti doolaara 100 birrii Itoophiyaa 300 baasee guyyaa tokko gaddeen beeku namni jedheen beeku gidee tokko tokko aarsanii gidee isaan tasaanaa sheekuu tafaatti himu dhaga'u sanuu du'aa yaa godhaniif mallaqa kana gargaaraa miti nama sheekaa kana gidee dhufu haaratii dhukkuba maal barbaadu du'aa naa godhu jedhu isiyyuu rabbi sirraa ajjeesu jala hagara barka ati waa irraan barbaanne. Kaakuma taatee ilillii kana walitti haguurtu daara isaa dibattu waan birallee gootaa fiduu fi gargaarattu kana. Jesti ani waan isii gammade inni caalaa maali? Baga icciitii kee dho'ifattee xiiqeffattee haadha geet irra aantu. Rakkoon irra aanan hin jiru si galee. Barumsa baay'ee sirraa argatu obboleewwan kee warri si hordofan. Anuyyuu jesti icciitii qaba turetti anamma fakkeenya namni dhugaadha yeroo tokko tokko aarii keessa gizeen arrabsan waa jedha malee osoo asiin naqalanii anamma gizee maallaqa keessaa hin qabne yeroo beela'e jaartiin tiyyan beektu ufin haati seenaan beektu. Garuu gizee asirra na aarsan waan namni jedhu kana maaliif akkanatti yaaddan bammiloon aarirraa itti masii galeen isaayyuu waa barbaachuu manaamanii kana miti beektu. Namni sobee gizee kolfuu gizee maal jedhu hundi isaa namuma jireenya gaarii jiraatu fakkaata. Hunduma isaatu madaan isaa madaa qaba namni hunduu si galee. So baga rabbi si milkeesse ammallee darbii jiraadhu rabbi kana caalaa si milkeessu raachi dhugaa rabbi baay'ee si gammadeera. Garmaamu soonaa dhagu. Amma boona immoo taarikii hojjenna. Waaqayyoo nu guddisee waaqayyoo nama nu godhee waaqayyoo nama fuulduratti dhaabbachuu danda'u nu godhee waaqayyoo namni nama jaallatu nu godhee. Ani nama akkas ta'u. Ani baay'ee waan baay'ee immoo bara interview irratti hin dubbanne baraan. Interview irratti ani bara waan gaarii hin dubbanne. Waan gaarii qofan dubbadhe ani. Ani kaayyoon koos nama boossisuun turre. Kaayyoon dargaggoota akka waarraa baratan. Amma kan si dhibuun naasansiisa amma waan tokko tokko nan argama. Dargaggoota of ajjeesan fa'aa. Dargaggoota lubbuu isaanii balleessan. Naamin Facebook irratti dubbatanii warra of ajjeesan jiru namoota baay'ee na gaafa isaan argus like interview kana akkan godhu kan godhe keessaa tokko san like namni abdii kutachuu waan akkasii keessa galuun qabu jedhee waan namni interview sana irratti nan dubbadhe kan na agarsiisuu barbaadhe like hope akka abdiin jiru akka waaqayyoollee jiru.
isarrattan focus godhenna. Waan baay'een dubbattu asli amma siniyyuu si boosisuu hin danda'a waan hin ta'e otoo sitti hime dhugaa rabbiin sin jedha asitti boossa waan keessa darbe wanti ammaa booda jiru salphaadha isa baay'ee ulfaataa ta'e isa baay'ee dhugaa rabbi dadhabsiisa darbinee amma waa'ee fuudhaa kana yaadaan jirtanii fuulduratti pirezidaantii keenya. Tidari? Min am dagum kufum ay baka aytaachwal ko kaum bala tidar no. Tidar no kan sinje ashitu galato bishi. Akkuma sinje wani Oromiyaa ganda hunda keessa tokko tokko jenne. Ya hara. Kababeer. Kababeer. Miziki veda. Arsirra. Arsirraamma lama ijoolleen ingidi lama amma kirkirra jiru lamaan isaanii isheen tokko suura kaatee naa ergite akka maratuuf isheen tokko immoo gaafa taznaannaatu faana ergite isheen tokko zannaxxee naa ergite isheen tokko akkas taatee naa ergite macarrashaa irratti amma bakka abbaattiin jedhee bichakkiree maratu rakkadhe isaan arsi isaan baabti jennaan isheen tokko Ameerikaa jirti isheen tokko immoo Kaanaadaa jirti arsirraa sama fukukuriirra jiru bakka lamaan isaanii ana karanii hojjechaa jiru. Amma yeroon gahu. Amerikaa fi Kanaadaa. Hafti dhana wajjin. Jimma raaho. Jimma. Jimmarraa firiidha. Mamalkacha ማስገባት ይቻላል የስራ ልምድ ግን ይፈልጋል የስራ ልምድ ሻወራሁ Rosico baka dobirara undum tu firid aga amma hararge qofa galmae hararge galmaera hararge garu amma hararge wanti baye makinis nama gari wan taatef harargen liyu tiqimi qaba jedhe namanani so hararge liyu tiqimi wan qabu hararge ra lamayaden ya akasa umale mali jennani Oromiyaan akkuma Oromiyaan Finfinneerraa liyyuu tiqimii qabu akkasuma Harargeen Raachurraa liyyuu tiqimii qabu. Tiqimii argatu qabu. Ammallee darzaanallee guutuuf bareeda. 12 haa taane. Darza 12 oduu fuuntola. Oduu fuullee. Namatti muufuu machaan. ለምሳሌ 12 ሚስት አለኝ ከማለት አንድ ደረዘን ሚስት አለኝ ጀቹ ወይ አልካዶይ ኦዳ እንትኑ ኦዱ ፉንቶላ እንታው ባይ ነው ሀታ ያ አከሲቲ ሚሚጄሲኔ ራስ ቆይ እንትኒን ከሰን ማልታ ያኒ ሳስኪ ደሞ ማንል ማላንጀት እንገደ ማይ ኢሬቻፍ ሚቲ ስፖንሰር ጎኒ ዋንዱ ማሚ ሚጄሲኒ ካይሮቲ ሲያፈራን ዱፍታ ምናምን ጀቻን ቱረ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪብራ ማለንጀነ አቲ ሆቴላን ብሎ ማኪብራ ማለንጀነ አኒሞ tu Safu jalsin ante. Ani akkas sinjed. Ani qobaara fun sodaatan sinjed. Maal jechuudha reessa kon isa. Qobaara fun sodaadha jechuun inde qobaara fun jaaladhu nan sodaadhaadha ka. Inde kana jechuun makii biraa malee hoteelan buluu jechuudha bar namni beekama. Istaayiliidhaan dubbadhe. Nanti naqaatee reeti immoo. Waan sannu ta'uudha yoo ashaashaartee homaa rakkoon qabu hoteelichuma bulaa jette.
አይ ሆቴል ችምቡላ ምንም ችግር የለም። ሚስንም ትናፈራ كذونا بقى في أفرو أما كأراچو كمال بيدا دورا فرنساي ديمتي أبورتي كي أرجتي حواس أورومو فرنساي دبستي أشيرا ترانزيت روتي قوت ستم الله سماراتون ترانزيت كايرو قوت أروغا كذون akkasan godha kan hawwi faransaaychi ji'a lama ji'a sadii fudhatanatti fakkaata processinsa garuu akkas godhi tokkuma bidu maruutu transit godha kaayiroo Addis Ababaa murata amma dhiyoo garuu intini deemuufi Dubaay deemuufi samoona kan maal Dubaay kana waa mi'eeffattee ati suuquma goote garganamu gargara deemta ay shivaaniin dhuftu malee naati maaf wal qorra garuu sodde arrabteen teetu Oromoodha bara shivaaniin Oromoodha nama salaalee dabar hin argine garmaamu tola foonaadha koreettu hin argine nama salaaleedha mucaa salaaleedha sabboontu salaaleedha bara amma yoom bira deemu dale yoom bira deemu shawarraa isheedha yuunan irraanfadhe shawarraa isheedha shivaaniidha shawarraa shawarraa shivaaniidha sabboontu shawaa ture maqaan isii Dubaay dha shivaanii godhatte bakana xale bakka ay sodaa qilleeta araadaadha baraati foonaadha go araadaadha bara sabboontu akkas ture sabboontu shawaa ture achi deemteetu shivaanii godha akkuma moo ijoollee kuyi nama fiifiitu sabboontu walloo ture duraan fiifi as jalatti fiifi kuyin jetti ilaalama bareeffatte ruuzii kana qofteefi yoom deemu ji'a kana keessatti dhuma ji'a kanaa nan deema jiinichi dhumee baar jechuun ji'a tokko bakka torban sadii booda nan deema Dubaay deemuun hagara porosesii fudhata laki processing fudhatu ani ay asii waanan sirreessu tokko jira achi hojii fan deema hojii wayii jira promotionii wayii hojjechuu fan deema okay waaqayyo si amirkeessa rabbi soolii naa ta'u akkam re'aati seenaan nagaadha seenaan dheengadda sargii tokko oolte kalee ayyaana sosochii afran qalloo hoggaa 60ffaa tokko oolte bitin jettee guyyaa lamaanuu coffaraan oolte rafaa jirti gudda dhabde nagaa rabbii ila soddaan kee si jalatti ilaaltee suufii kana itti naqxees hin jedhe shaarukaan fakkaatti kun soddaan mara suuraa argeera eessa deemtaniitu uffata wal fakkaata uffattanii eenyu post godhee argee zannaqaa ture akkatti ija keessa wallaalanii ما عرفت ديمو ما انت مالي ما اعتبر ما عرفتات من الكي ما انت ما عندك sagaleen kee jiru raaji mana baaburaa keessa jirti mucaan Nice day. ciao
Maali? Maal taate intalli? Ati dhala bintaatu bar. Kostor jettee maal rabtu sin jette maal keeti siin? Maal Maal kee? maal ara maal kooti amma deddeebistee natti ergite jennaan accept godhee bar. Maa girgirrii kaafte soddaa qilleexaan. Ciisaa jirti maal argana ciisee akkatti maal rabtu itti eegaa jirti? Maali soddaa qilleexaan? Wayne raachi wallahi. Bolee biqilaa, bolee bolaalee, durqamadiitu biqilaa, bolee bolaalee, beete beebbanaa. Soddaa qilleexaan akkam goona? Geemii taphanna moo maal goona? Taphannu mee taphaa godhan. Yalla. Qaata dhiise geemii taphachuu bara.